Shama kem jirto dotoni kabamton chalkiya hundi keessa nagaa keessanii annagaa kiyya waaqeen alatu egaa gunu yaara kana gaa wanta namoonni hedduun keessan furmaata isaa barbaadaa fi turtanii akkasumas immoo baay'een keessa wanta kanaan akkasiin dhiphataa turtan waan an beekuu fi yaara kana gaa bifa kanaatiin furmaata ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Yaara kana gaa wanti isiniif qabadhee dhufee akkamitti akka yoo namni bilbila isiniif bilbilus ta'e yeroo isin gara namaatti bilbila bilbiltanii sagaleen keessan gidduu sanatti waraabamaa jiraachuusaa fi dhiisuu isaa karaa ittiin beekuutti dandeessan furmaata ajaa'ibaan isiniif qabadhee jira jechuudha. Egaan wanta kana namoonni baay'een keessan ni barbaadu jedheetii yaada. An mataan kiyyallee yeroo hedduudhaa fi Google keessa Play Store keessa lafti naa fi tokkoon jiru baay'ee tokkoon barbaadaati ture furmaata kana. Kanaaf guyyaa har'aa kana gaa yoo namni bilbila yeroo isin bilbiluttis ta'e isin gara namaatti bilbiltanitti sagalee keessan rikardii gochaatti jiraate sagaleen keessan rikardii ta'aa jiraachuusaa karaa ittiin beekuutti dandeessanii yeroo sana beektanii tarkaanfii mataa keessanii karaa ittiin fudhachuutti dandeessanii sitti agarsiisa jechuudha. Egaa namaan booda gara namaatti bilbila bilbiltaniis ta'e namni gara keessanitti yoo bilbila bilbilee sagaleen keenya gidduutti waraabamaa jira jettanii hin cinqamtan jechuudha. Yoo sagaleen keessa waraabamaa jiraate rikardii ta'aa jiraate isin beeksisuutti kan danda'u appilikeeshina ajaa'ibaadha jechuudha kan isiniif qabadhee dhufe. Kanaaf akkamitti akka itti fayyadamtanii akkamitti akka gadi buufattanii adda martaa kan isinitti agarsiisu ta'a baay'ee tokko salphaadha. Isin steepii kiyya hordofaan isiniin jedha. Gootanii barreeffama viidiyoo kanarra ni tuttu saniin booda kunoo bifa kanaatiin aappii as tuqaa buufadhaa kan jedhu liinkii wajjin isiniif dhufa achii booda kunootti liinkii sana innaa isin tuqxan gara weebsaayitii kootii isin fida weebsaayitii koo kanarraa gaa daawunlood batanii kana tuquudhaanitu salphaatti gara bilbila keessanitti gadi buufattu jechuudha. Achii booda akka appilikeeshinii kana buufattaniin al tokkoof qofaa ineebilii gootu saniin booda al tokkoof qofaa ergaa isin oonii godhatanii appilikeeshiniin kun yeroo kamittiyyuu ofii isaatiin kan isin beeksisu ta'a jechuudha. Sagaleen keessan akka inni waraabamaa jiruu fi injirree yoo sagaleen keessa waraabamaa jiraate kun bifa kanaatiinitu meeseejii isiniin ga'a jechuudha fuula iskiriinii bilbila keessan irratti saniin booda isinii tarkaanfii mataa keessanii fudhattu jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha kunootti lafan xiyyaan isinitti agarsiise kana enable gochuutti qofaadha jechuudha. Akka enable gootaniini gara namaatti bilbiluu ni dandeessu namnis gara keessanitti yoo bilbilee sagaleen keessan gidduu sanatti rikardii taa'ee yoo jiraate salphaamatti kunoo bifa kanaatiin meeseejiidhaan isiniif ibsa jechuudha appilikeeshiniin kun. Kanaaf baay'ee tokko salphaadha jechuudha itti fayyadamni isaa garuu faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Appilikeeshina hedduu barbaadee instaalii godhee itti fayyadamee argeetiin jira garuu appilikeeshiniin kun hunda isaanii irra kan hojjetudha. Appilikeeshinii hanga kanaa hojjetu hin jiru baay'een isaanii feekiidha jechuudha. Appilikeeshiniin kun Play Store keessattis hin argamu weebsaayitii koorraa salphaamatti isiniif qa'ee waan jiruuf achirraan galaatii buufadhaan isiniin jedha. Egaan viidiyoo kana immoo namoota biroodhaa fi sheerii godhaan namoonni wanta kanaa barbaadan baay'een isaanii waan jiraniif giruuppii keessa jirtanitti sooshaal miidiyaalee kamirrattiyyuu viidiyoo kana akkasiin sheer gootan isin gaafadha. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatiin isin jecha kanneen sabskiraayib goone immoo sabskiraayib godhaa. Yeroo taanu immoo viidiyoo kana caalaa bareedu barnoota addaadhaan deebinee hanga galuutti nagaan naaf turaa isinan jaaladhaa isinan kabajaa. Baay'ee